Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa salaamtaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree isinaa ga'u baga jala bultii Iida Arafaatiin isin ga'e jechaa oduu kan isinitti mu'aanu marsabaati. Humni addaa Oromiyaa Caalaa Zaaraa kan barataa Amanuel Wandimuu ji'a muraasa dura magaalaa Dambidoolotti ajjeesee ture harka waboo galuun beekame. Dabalataanis godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ammuurruu magaalaa Obboroo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guyyaa kaleessaa halkan adoolessa 18 bara 2021 fudhateen hidhamtoota siyaasaa 120 ta'an mana hidhaatii baaseera. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessaa achi buuteen dhabamee kaampii waraana Awaash Malkaa Sa'aa keessatti beela fi dheebuun rakkachaa jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti manni murtii bilisa isaan baasee daandiirratti poolisiin butamanii dhabamsiifamaa turan dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo adda addaa kaampii waraanaa Awaash Malkaa jedhamu keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii miseensi maatii hidhamtootaa OMN himee jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee obbo Battee Urgeessaa Lammii Beenya fi Daawit Abdataa bakki buuteen isaanii wallaalamuun maatiin rakkachaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoota kaampii sana keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii hiikaman irraa odeeffanne jechuun miseensi maatii hidhamtootaa akka OMN himanitti qondaalonni kunniin kaampii kana keessatti hidhamanii jiru. Sababa maatii fi hidhamtoonni wal qunnamuu dhorgamaniif jecha hidhamtoonni siyaasaa kunniin kaampii waraanaa sana keessa jiraachuu isaanii sadarkaa odeeffannootiin malee qabatamatti mirkaneeffachuu akka hin dandeenye kan himu miseensi maatii kun akka odeeffannoo qabnutti rakkoo midhaan nyaataa dhugaatii fi uffataatiin hedduu rakkachaa jiru jechuun dubbatu. Baatii tokko dura obbo Battee Urgeessaa irratti reebicha qaamolee poolisiin raawwateen miidhamuu isaanii OMN kan odeeffate yoo ta'u, adoolessa 5 bara 2013 mana hidhaa Moojorraa kan dhabamsiifaman obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataas kaampii waraanaa kana keessatti haala ulfaataa keessa jiraachuu isaanii namni kun himee jira. Miseensi maatii akka jedhutti maatiin hidhamtoota gara Awaash Malkaa Sa'aa deemuudhaan dubbisuuf yaalii taasisanis deebiin hooggantoota irraa argame kun mana hidhaa miti nama dubbisuu hin dandeessan kan jedhu ta'uu dubbata. Dhimma kana manni murtii fi dhaabbata mirga namoomaaf falmu hundatti gabaasuunis furmaata argachuu hin dandeenye jechuun fayyummaa isaaniif yaaddoo qabaachuu maatiin dubbatan. Oduu dabalataaf Aliyyasa waliin turtii gaarii. Pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustafaa Mohammad Umar miseensonni humna addaa naannichaa gara Tigraayitti imaluu isaanii BBC afaan Somaaleetti himan. Obbo Mustafaan turtii BBC Somaalee waliin taasisaniin gaaffii mootummaa federaalaatiin naannichaaf dhihaate hordofuun duula seera kabachiisuu naannoo Tigraayitti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf humna erguu isaanii mirkaneessan. Itti dabaluunis TPLF mootummaa giddugalaa dhabamsiisuuf karoorfatee socho'aa jira jedhan. Haaluma gaaffii mootummaa federaalaatiin dhihaate hordofuun waraana garee shororkeessaa TPLF balleessuuf gaggeeffamu irratti hirmaachuuf sochooneerra kan jedhan pireezidaantichi osoo humnootiin addaa gara naannichaa hin ergamin dura qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii taasisuu ibsanii jiru. Dhimmi akkasii kan naannooti murtees kan kennunuhi ta'uusaa ammoo qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin mari'achuun murtee kana dabarsine jedhan. Obbo Mustafaan qeeqa hawaasa Somaaleetiin irratti ka'e haala armaan gadii kanaan deebii laatee jira. Qaamolee akka humni addaa waraana kana irratti akka hin hirmaanne jechuun mormii gaggeessisan kanneen sirna duraanii hawwanii fi kan naannoon Somaalee qaama Itoophiyaa ta'uun isaaniif hin fudhatamnedha jedhaniiru. Waraanni naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jirus kan naannoo Amaaraatii fi Tigraay gidduutti gaggeeffamu osoo hin taane kan mootummaa giddugalaatii fi TPLF gidduutti gaggeeffamudha jechuun ibsaniiru. Egaa hordoftoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaata. Oduu biyya alaa Sayyid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu alaa keessaa immoo gaazexeessaan Alsiisiidha aangoon gadhiisii jedhame hidhame. Gaazexeessaa beekamaan Masrii Abdul Naasir Salaamaa pireezidaantii biyyattii Abdul Fattah Alsiisiitiin aangoo gadhiisii waan jedheef hidhame jedha gabaasi miidiyaa biyyattii. Gulaalaa olaanaa barruu Aharaam kan ture gaazexeessaan kun barreeffama dheeraa feesbuukii isaa irratti barreesseen pireezidaantichi waa'ee hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti kufaatii agarsiisaniiru jechuun qeeqe. Masriin hidhi haaromsaa bishaan Najawaa hir'isa jechuun piroojeektii mormiti. Haa ta'u malee Itoophiyaa waliin waliigaltee irra gahuu yookaan hidhichi akka hin ijaaramne dhorkuu hin dandeenye.
Gaazexeessaan kun dilbata kana kan hidhame waggaa ta'u shororkeessummaan maallaqaan deeggaruu fi jaarmiyaa seeraan alatti miseensa ta'uun himatame. Qaamoleen mirga dhala namaaf falman pirezidaantichi waan qeeqameef qofa gaazexeessaa dararuun sirrii miti jechuun falmaa jiru. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa ISRS loltoota Itoophiyaa humnoota Tigraayiin booji'amanii hidhaa jiran daawwachuu eegaluusaa beeksiseera. Loltoonni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay gadhiisanii bahuu hordofee magaalaa guddoo naannichaa Maqalee kan to'atan humnoonni Tigraay loltoota Itoophiyaa lola irratti boojine jedhan magaalaa Maqalee keessa oofanii akka uummataan daawwataman taasisanii turan. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el loltoota isaa loltoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 6,000 ol booji'uu barruu The New York Timesitti himanii turan. Loltoonni sadarkaa gadii 1,000 ta'an jimaata darbe gadhiifamanii hanga daangaa naannoo Amaaraatti geeffamuu hoogganaan TPLF Dabratsiyoon waabeeffachuun Reuters gabaaseera. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa loltoonni isaa booji'amuu ni waakkata. Qindeessaan ijaarsa waraana raayyaa ittisaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa torbee darbe kennaniin suuraa fi viidiyoon humnoonni Tigraay loltoota Itoophiyaa boojine jechuun agarsiisan bakka biraatti kan fudhatamee fi Photoshoppiin kan tolfamedha jedhanii turan. Mootummaan federaalaa gama isaatiin raayyaa ittisa biyyaa seeraa fi naamusaan waan buluuf uummatatti dhukkaasuu dhiisee aarsaa kaffalee gareen shororkeessaa akka waan moo'amee fakkeessee olola sobaaf oolfatee jedhee ture. ISRS'n maal jedhee ture kan jedhuuf namoonni hidhaarra jiran daawwachuun itti gaafatamummaa ijoo qabnu keessaa tokko yoo ta'u biyyattii keessatti qooda kana bahachaa turre sochii kana Tigraayitti eegaluu keenyatti gammanneerra jechuun Itoophiyaatti hooggantuun opereeshinii ISRS Maariyaa Soledaad himaniiru. ISRS'n loltoota booji'amanii Tigraayitti hidhaa jiran jalqaba torbee kana daawwachuu eegaluusaa malee loltoonni booji'aman meeqa akka ta'anii fi haala kamiin keessa akka jiran homaan jenne. Kabajaa fi ogumsi namoota hidhaa jiranii akka mirkanaa'u akkasumas qaamoota dhimmichi ilaallatu waliin mariin akka godhus ISRS'n beeksiseera. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Rooyitersitti akka himanitti ammallee loltoonni 5,000 harka isaanii jiru. Kanneen ajajoota ta'anii fi seeraan gaafataman hin gadhiifnuu jedhan. Kanneen gadhiifaman akkamiin akka gadhiifamanii fi erga daangaa naannoo Amaaraa gaaniin booda eenyu akka isaan simatee wanti jedhameen jiru. ISRS'n bara darbe Itoophiyaa keessatti manneen hidhaa 50 keessatti namoota birmadummaan isaanii sarbame 72,000 daawwachuu fi deeggarsa adda addaas gochaa akka ture beeksiseera. Jaakob Zuumaan mana hidhaarraa karaa intarneetiitiin dhaddachatti dhiyaatan yakka malaammaltummaatiin himatamanii kan turanii fi torban dura qabamanii kan hidhaman pirezidaantiin duraanii Afrikaa Jaakob Zuumaan bakkuma hidhamanii jiran irraa kallattiin karaa intarneetii dhaddacharratti dhiyaatan. Jaakob Zuumaan bara 1990 irraa jalqabanii yakkoota malaammaltummaa fi waliin dhaanii qabeenya horataa turuu isaaniitiin himatamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jira. Erga deemsa mana murtii sarbamuu isaaniitiif qabamanii mana hidhaatti darbamanii yeroo jalqabaatiif mul'atan. Hidhamuun isaanii ammoo hokkoraa fi saamicha akkasumas gaaga'ama lubbuuf lammiilee biyyattii saaxileera. Jaakob Zuumaan kophaa isaanii kutaa tokko keessa teessuma guddaa tokkorra ta'anii wayita dhaddachatti dhiyaatan viidiyoon ni mul'isa. Amala isaanii kanaan dura caalaa callisuu kan filatan. Zuumaan wayita bukaatoon isaanii beellamni biraan akka qabamuuf gaafatulleen isaan waanuma muraasa dubbatanii usan. Dhaddachi sababoota yaaddoo nageenyaa fi koronaa vaayirasiif jecha karaa intarneetiitiin ta'e. Abzuumaan ajaja mana murtii kabajuu diduun erga hidhamanii torbee caaleera. Tarkaanfiin Abzuumaan ji'oota 15 fiduuf fudhatame hokkora balaaleffamaa kaaseera. Kanaanis lubbuun namoota 200 caalanii badeera. Qabeenyi hedduun barbadaa'ee kan saamameera. Ergaa hordoftoota madda nageenyaa oduun keenya har'aaf qindeeffanne kana fakkaataa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf bula.